Keessaa fuula uffanni kun uffata ijoollee durbaatiif ta'u uffanni kun biyyarraa kan dhufu dawwaltanii argachuu dandeessan maaliifi argachuu dandeessanii akka barbaadanitti jechuudha. Dizaayinii akka biyyaatti illee isin hodhamuu danda'a. Namoonni immoo caammaa barbaadanis caammaan kun olaal jira, kan ijoollee durbaas kan ijoollee dhiiraas dizaayinii barbaadanii jechuudha. Dhuftanii nu biraa argachuu dandeessanii biyyoota arabaa hundumattuu jechuudha. Lakkoofsa as jalatti isin maxxansina, lakkoofsa kanaan nu argachuu dandeessanii isiniin jaa. Galatoomaa ulfaadhaadha. Nuuf barreessaa, yaada nuuf kennaadha. Argachuu dandeessanii isiniin jaa. Jabaadhaa, galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Namoonni caammaa kana bitachuu barbaadan karaa lakkoofsa bilbilaa as jalaan isin maxxansine kanaan dizaayinii kana dhuftanii bitachuu dandeessanii. Ijoolleen naannoo Kaayiroo jirtanis, Saudi Arabiyaa jirtanis, biyyuma Arabaa hunda keessattuu bilbila as jalaa isin keenya kanaan dawwaltanii argachuu dandeessanii. Inshaallah ta'ala dawwalaa isiniin jenna. Lakkoofsa bilbilaa isa as jalatti amma maxxansine kana nu argachuu dandeessanii. Yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa, nuuf dawwalaadha. Uffata kana iddoo barbaadanitti argachuu dandeessan.